Bagaraa wajjechuu barbaade wayyoomaa fi gabbarri garaagarummaan maali? Gabbarri kun immoo waan agartee yeroo keessa yookaan barteedha moo duraanuma arsiin akkas ture moo waan zabala keessa dhufe moo waan maali? Garaagarummaan isaa hoo maali waan jedhamu kana addannu. ما جت إبراهيم جبرة جت جبرة في ويوم جرى ما ويوم جت مية سنة والجرى أنا اتفقت ويوم جديد هذا لا والجرى جنة فكينيا في يروتو كتب ويوم في جبر يجري إيه ويوم سنة يصير فدا والجرى جبرة إيه no إيسا أكمل جديد أكمل جديد إيسا في أكمل جديد إيسا في ويوم اللي ما في ويوم اللي ما في أو يوم اللي ما في أجبر اللي ما في إيه نموت كأنه تويو يروتو كتب كيو وإبسني واحد مجبرة كراني والكبتة يروبا يدون نداري كاو فكينيا في كتام براتي سي كتاس كوماندو كرغو بركة كريسا ركلون ندادا جرا جبرة كنا جبرة جبرهم ناولي تي غرورتا بيتا راجل لكي دو كتب كومو لكي برجبرة ميتي ونكوني ويوما tuyu agartee gara gabbaraatti jijjiirame malee jedhan kanaafuyyuu garaagarummaan isaa maali? Wayyoomaa fi gabbardeen akkas gaafadhe. Wayyoomaa fi gabbara waa'ee wal garaati, waa'ee fudha, waa'ee maali miti sanaa miti. Ayyee inshallah dalagaa qaballee gabaabsee himaa ta'an sirkoon isin itti haa guutu. Wanni beekuu qabnu jara kenna tokkoffaa waan duratti ustaad ibsaan haasan irra Faarsentii 70 waan jedhamu kaasanii aadaa fi amantiin islaamaa 70 iyyuu miti 90 yoo wal diddile wanni tumame gaafa dura Oromoon tumatte jalqaba gaafa Oromoon sirna tumattu tumame Faarsentii 100 keessaa 90 amantama keenya kanaa wal gala. Wanni achi asii akkuma laal shari'aa islaamaa tanatti bid'aan seene kana bidama namni keenya harkaan itti seensise malee waan aadaa qulqulluullee miti. Achirraa wanni Oromoon gaafas tumte waa torba ka Oromoo wayyite ka Rabbillee jalqaba wayyetu jira. Tokkoffaa Oromoo maal jette? Waan ni wayyu jette. Wayyutu maal? Waan ittiin buune, waan hin tuyne, waan hin tuqamne. Rabbillee maal jedhe? Wa'budullaha nagabbara walaa tushrikuu bihi shay'an wa bilwaalidayni ihsaanaa jedhe. Nagabbara natti waa hin makina haadha abbaa keessanitti tola oolaa jedhe. Oromoon maal jette? Waan ni wayyu jette. Haati wayyu jette. Laal abbaa wayyu jette. Torba wayyu Oromoo keessa akkuma Oromoon keette sanitti akkuma shari'aan keettetti itti aantee kaahatte Oromoon. Wanni tokko wanni beekamuu qaba. Akkuma waan amantii islaamaa sanirraa bocame yoo kalaaltu taate sirni aadaa Oromoo kun waan achirraa as bocame fakkaata. Malee waa wal dhibbo miti. Wayyu wanni jedhamu torba wayyu Oromoo tokko waaqa. Kuun lafa. Kun haadha, kun abba, kun soddaati, kun qaallu. Gugurdaa wayyuun Oromoo qaallicha Oromoon jettee lafa kalee kaawwatte waan kana waan hin tuqamne. Kayoo isatti buute yakka qabdu. Yakkamaa taate ati. Kamaaraallee hin qabne. Yakkaan gariin tamaaraa qabdu jira. Anamma abbaa Sudeysiti yoo waa jedhe yookaan Abdullaahi yoo waa jedhe yoo jechi kiyya sun laafaa ta'e namaarani. Na baasan maara jechuun naa xuuxatte sirnaan na himatee yakkamee ka'ee yakka san naa xuuxata. Ka wayyoomaa hoo xuuxaman qabu battalatti qalta battalatti baasta battala uffifta itti qabaallee hin qabdu. Masalan namni rabbitti haa bu'u haadhatti haa bu'u ilmi haadhatti bu'u ilmi abbatti bu'u maaraan qabu battalatti irraa qalan battala irraa uwwisan tokko akkas wayyuun. Wanni wayyooma wanni jedhamu wanni bidhaa wanni garaagarummaan isaa qabdu. When the other stuff is coming to change. Inni dhagamaa laata sagaleen kiyya kun. Inna gama mashallah. Isi wayyooma ka jedhamu isi amata obboleessi keenya kaasan gabbaraa fi wayyooma. Bakka kanatti waa sadiitu jira. Gabbara jalqaba wanni beekuu qabdan arsiin gabbara wanni nyaattuuf waan sani hajamteetii miti sirna wani tokko sirna laal sirna hawaasuma sirnooma malee waan sanitti hajamaniitii miti. Arsiin gabbarri arsee kakalee wanni gabbara jedhamuu fi walgara jedhamu jira. Doo gabbaratti hin seenne bakka kana gabbaraa fi walgara jira. Gabbara jechuun ka horii jaha ka wayaa lama
kadayma qalqalaati gabbara ka jedhamu wanni gabbara jedhamu isa kana wayaan horiin jaha sadi jibicha sadi raada daymi qalqala waan godhameef qaba wanni kunillee wayaa lama tana lamaantu deemee adda miliyoona dhaqaa jira kaayoon sun bakkaa ka'uudhaan gabbara wanni jedhamu isi wal gara wanni jedhamu anatu obboleettii tiyya tana Abdullahi kenna Abdullahiin illee obboleettii ufiinaa kenna wanni sun jidduu lamaanitti goromsa lama qabdi warri osisullee hin jira irra kaaya wanni jedhamu hin jira wanni haadhaa kennan wanni dhuunfatti haadhaa abbaa kennantu jira waan san horii haga ta'e qabda walgarri kunis haga gabbaraa hin geettu sanama keessa deemuuf gizeen illee natti mijjaahu isiin akkasi ka walgaraa nama waliin jijjiiru ka gabbaraa horii jahaa fi wayaa lamaa fi qalqala daymaati horiin jahaa san arsiin maaf tumtee yoo ka jettan taate akkuma horiin kun horu intalti tun nama san biratti haa hortu tafaawulaaf kaahame malee wanni kun nama san nyaacha ofii miti tafaawula gaarii shari'aan teennallee nabiin keenya qabadhaadhaan alayhi salaatu wassalaam daymi kunillee gaafa intala san gurguranii dayma bulbulanii bulbula san daadhii bulbulaa jedhan gosa gamaa gamanaattu dhuga intaltinii fi gurbaan kun walitti haami ooftuudha wanni sun wanni godhameef waliin mi'aa'ee wal haa qabatuudha akka daymi yoo harka gadi keettee dayma kan harka keessa ol keeyte harki hankee kun addaan hin bahu akkuma daymi harka namaa qabu kana ilmaan tun wal haa qabattu ammas yoo dhugan daymi kun inni urgaaya ni mi'aa'a walitti haami ooftuuf wayaan haadha abbaa uwwisan ka jidduu kana lamaanitti haadha abbaan uffattu akkuma jismii namaa kanarraa hamtuutissee oo'u ilmaan tun haa walitti oo'ite wal haa qabattuudha gosa lamaan haa qabattuudha gosti lamaan wal haa qabattuudha tafaahula saniif malee wanni arsiin nama saamuuf waan san goote inuman jiru kijiba gabbarri arsii kakalee ka tafaahula namoomaatiif kaahame isa kana malee wanni amma arsiin nama saama wanni jedhama ka amma birri itti deebe kun gabbarri arsii kijiba birriin inuman jiru kun artifishaalii aniifis akka meeshaa chaayinaa baamne biyya ambaa ka biyya arabaa haa ta'u biyya faranjii haa ta'u gabbara artifishaalummaan bahe malee meediin chaayinaadha malee gabbarri arsii horii sanuu horii jahan jabbii qaraxaata jedhan tana qofa sanuu dhiifama abbaa gadaa innuu maqaa ulfinnaatiin dhaqa malee gabbara onni jedhamu hin jiru ulfinna jahan jabbii qaraxaa ulfinna malee maqaan gabbaraa hin jiru. akkasi amma wanni obbolees ulfinnuma isaantu maqaa gabbaraatti amma jijjiirame gabbara jedhama malee wanni arsiin qabdu ta addatti nama nyaattu hin jiru hadda horii jahaa san kennite gaafa wayaa lamaa san kennite abbaan gaafa intala isaa sii baasu ka dhibba foohutu jira arsiin kale dhibba ka foohutu jira ka dhageenille ka arginille abbaan ku ebadhu dhibba foohe intala ofii tana gurguru inni ta'e 50 oofadhu santu si jala kalee akkas wanni kalee jiru ka hardhaa kun meediin chaayina mamma isiniin an jedhe kanatu lafa balleessee sirnallee dhabnee walillee dhabne malee wanni arsiin nama yookaan intala ofiira kashiisuuf waan kana godhe hin jiru lammaffaa wanni gabbara kanaa arsiin ulfinna kana qabattuuf ilma ulfinneetu intala sana ulfinnaan bulfataaf waan kan qaban ilma ulfinna kana harkaa qabutu isii tana manatti bulfataadha yoo waan ulfinnaa kana manaan qabaanne golaan qabaanne intala tana harka qullaa golatti hin galee yoo laal ilmi gaafa gahe hin fuudhaa beekaa kanaaf tattaafata qeerrichi tattaafatee waa dalaga abbaayyuu horii yaasuu haa ta'u sunuu dalaga qee abbaayyuu qotuu haa ta'u waa qabachoo gurbaan kun gaafa qeetti waa dalagee waa qotee loon abbaa ganama baasee bobbaase bultii ufiillee hin qabataan beekanii intalallee abbaan baheetti kadhata ka kennuuf sunillee ilmi sun abbaa maal dalage abbaa waa godha qeetti waa godha jedhee beekee laalee itti kennu san ta'uufoo inni sochii isa barbaachisa gaafa sochii godhate waa harkaa qaba waan harkaa qabu kanaan intala fuudhuttiin beeka kanaaf sochii godha taa'anii wanni dhufu tokko hin jiru
الحركة في البركة ولو على السرير كما رمني جد سوتشي كيس لا ريسك تجرا وسوسيري رتلي جارتي وجين وليغا ديغا غغلوت هاتي وانجر متوكو تجرا سنيف علمي كون فور او سو هنجن علاقان فورت اسغيس كوم مال جده هاسو تشوف وان سنكا مالي نما سامو فيمت ولفني كلي جرو كان كاما نمنو بك دري سنجرا يو كجتن تاتين جرو علمي نما اكل حباجات ولي نجرو انا وانت ايفي وانا سر هاري اتدبل يو كايبستاتي كباب دون جدو كبرا كنا تاني أبان سودايسي سني هاي بسنة جو بربادين. يا أكو براتي فكينيا في والغر يكون بوان سامالي ببغرا والغر رومان كون مالي بوان وندسو مسلا وان سنغراني. والغري هاga bifa lama sadihi kaba tokko walgarri bakki inni itti kennamu anuma ijoolleeteena xiqqeennatti walii kennina jennee ilmaa kennina jennee intala kennina jennee akkasii walii kennina kalammaffaa harka qadheessa wanni kun harka qadheessa irra hojjeta masalan ilmi keessan gahee jira ilmi kiyya hin geenne isin harka qadheessa intala tiyee tageetti san naa kenn jettani ani isinii kenne anillee tiyya tana gaafa geette ilma keetii kenna har'a waan ittiin gabbaree walgaree fuudhu san humna yoon qabaanne harka qadheeyyii irra hojjeta wanni sun kasadaffaallee hin jira mee lamaan matana keessaa qabadha. Galatooma kan silaafuu abbaan gadaa hambisen qabu nama dubbii beeku bira yoo ta'an silaa uumaa namaan hambisu namni nyaata nama hambisa malee dubbii nama hambisu bitaniira ni awwanni wanni jedhu hin jiru. Walgarri zabana dhiyoodha kan inni argame waan akkasuma nama yaachisu miti amma bakka hedduutti hafaa jira. Bakka hedduutti hafaatiin jira namni waan kan argamsiisellee dhiyoo zabana dhiyoodha kan walgaraa kuni hafee jira walumaa galatti waan hafeetti rakkatina ammas waan kaleessa murtii hambaatiin dhaddacha ta'anii murteeffatanii miti. Gabbarillee waan dhaddacha ta'amee murteeffamee kan haa ta'u jedhamee murtii gaaddisaatiin kaa'amee miti. Waan amma himan kana innuu maqaan isaa ulfinna malee gabbaraa miti ulfinna jedha. Wayyoomaa fi inni bakkeen itti laban wayyooma jechuun abbaan gadaa ibsee jira. Wayyoo kan ati itti bu'uu hin dandeenye kayoo ittillee buute offoltii hin qabne jechuudha. Wayyoonni jedhaniini wayyooma nama kabajuunillee wayyooma jechuu dandeetta nama si oliitiin. Innillee cal jedhameetumaan akka maqaatti walii kennanii akka maqaatti itti kennanii wayyooma jedhanii wal waamutu argama yeroo tokko tokko bakka bakkatti walumaa galatti nama kabajuun wayyooma jechuun hin danda'ama wanni dhoogu hin jiru akka kabajaati kan gabbaraa kun egaa faashiniidhuma amma yeroo ammaa kana yeroodhaa gara yerootti guyyaarraa gara yerootti jijjiiramaa jiru malee dur ulfinnatu jira. Hanga sanii asii waa hedduu ibsee maashaallah hattaani waan wayaan sababa isiin uffifamtuuf himee jira. Damma bookaa ka jedhan san maaliif akka dhufu ibsee jira. Jabbii qaraxaa jahan ka sadiraadhaa ka sadi jibichaa ibsee jira maal akka ta'anii maaliif sadiraadha taate maaliif sadi jibicha taate sadiraadha sadi jibicha jan jabbii qaraxaa jedhaniin sadiirraadhaa sadiin jibichaa wayaa haadha abbaa damma qalqalaa jedhan waan kanallee addaan baasanii akka gaariitti himanii jiran kanaafi kanaa oolan wanni inni irra deebi'ee himu jechuun yoo bobbocuma garaagaraa itti baasuu taate malee wanni jiru hin jiru waan kana yooniin addaan baasnee beekne hedduu takka nu fayyada maaliif jennaaniin dhaloonni kun umaardhaa tan harkaa qabnu kana aadaa goona umaardhaa tana nuti harkaa qabnu kanatu aadaadha no akkasii miti. Wanni nuti harkaa qabnu waan hedduun isaa kan ammayyaa eegartu ammayyaa'uun qofti aadaa wajjin hin deemu. Aadaan tun tamiidhaa qabdu fakkeenyaaf buttiin gama lamaan waliin dhufanii wal caccabsanii nafseen namaa bahuu dandeetti jidduu sanitti butaan aadaadha jedhama waan miidhaa qabu. Innis garuu sababa godhamuuf qaba. Jibbiinsaa fi miti buttiin gaafa godhamu jaalalaaf fakkeenyaaf intala nama tokko jaalattanii yoo abbaan kan ceemu ta'e warra saniin dhaloomuu yoo kan hin barbaanne ta'e
ilmusuniin qotatu hin bocatuun isaa eeruu yeroo warasan kageetu yoo taate intalatiya bulfatuun danda'u maal godhuu isa jalatti horachuudhaaf soddaatu tuquudhaaf waan kana eeyyamu gaafa kana maaliif nu dhoggataa morka keessa seenan morka keessa seenuudhaan dhaqanii waan kana godhan sana booda waan jedhanni gogaan cawwaa ga'eefi intalti arsii geetteen galtu waan jedhantu jira achi booda gadaa geetti himana gadaa shaniitu jira himana gadaa shaniitiin dhumu kaleessa abbootii lamaan tol gaafachaa ture adda sirna gadaatiin himana gadaa shaniitiin dhumatti gaafa buttaa keessa seenan tabbaa qofaa miti ta'u gosaatti taati gaafa kana gaafa itti roorrisan himana gadaa shanii yoo hin qabne taate ol jedhaa gaajjedhaa jedhaniin kafarda gororaati kabordoo qontolaati kaala allaattiiti jiraannaan tissoo duunaan gumaa jedhanii akkasiin lallabatanii biraa deeman